Aye. Oduu amma mee Oromoon dhaggeeffadhu mee Oromoo fayyaalessa Oromoon qabsoo sabaa gochaa jiru. Walla geenye qabsoo sabaa jala deemna mee falmii dhumti waan annaa ajaa'iba. Oromoonni tokko Oromoo maraa miti yoo Oromoo jennu Oromoo anis hundis Oromoo fayyaas Oromoon qabsoo godhus keessa jira. Oromoonni tokko keessa fala Oromiyaa keessa fala warroonni gabrummaan bilisummaa isinitti fakkaate bilisoomne waraanni hiikkatee haa galu. Waraanni Oromiyaa keessaa maal godha? Waraanni Oromiyaa keessaa uummanni dhumaa jira. Uummanni jedhu kuni ani bara akkaataa itti yaade, akkaataa itti sammuun kee yaadu, akkaataa itti qabsoo maal akka ta'e sammuun kee yaadutu na ajaa'ibaa jira jechuudha. Si galee sammuun namaa kun maal akkamitti akka yaadu, akkamitti akka bilisummaa maal akka ta'e, gabrummaa maal akka ta'e adda baafachuu dadhabetu na ajaa'ibaa jira jechuudha. Kanaan dura maal jechaa turan? Waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo irratti olola maal jedhanii oofaa turan jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo Eertiraa ennaa jiru, hoogganni ennaa haala jiru, hoogganni Oromiyaan haala gaafa jiru san hoogganni waraanni maal godhaa? Ollaadha maal godha? Oromiyaa seenuu qabaa, Oromiyaa seenee loluu qabaa. Eertiraadha maal godhaa? Qullubbii dhaabamoo maal achi hojjetaa? Qullubbii dhaabaa waraana Daawud Ibsaatii, waraana naannoo tokkootii Oromiyaa keessa waraanni hin jiru, hin loluu, Oromiyaa keessa seenetoo hin loluu jedhamaa ture jechuudha. Ololli irratti oofamaa ture jechuudha. Waraana qabsoo jiraachisuudhaaf bosona Eertiraa keessatti goganii qorraa fi haduudhaan goganii qabsoo jiraachisuuf achi qabsoo tamsaasaa turan. Oromiyaa seenuu qaba hoogganni jedhamee hooggana irratti ololamaa ture jechuudha. Ayyee olola sammee warri ololaa jirtan inni wal beekna, warri wal beeknullee inuma jirtu. Waan kana qalbeeffadhaa, warri wal beeknullee inuma jirtu. Warri qaamaa wal beeknus warri waliin turres warri ololaa turtan fuuldura dhaabachaa turres inuma jirtu. Waan kana qalbeeffadhaa mee sammuun keessan mee haa yaadu. Mee sammuun keessan yaadadhaa mee waan jechaa turtan yaadadhaa. Waan jettanii waraana Eertiraa ture, waraana adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawudiin durfamu, Jaal Abdii Fa'iin durfamu Eertiraa keessa ture. Maal akka jechaanii turtan yaadadhaame. Warroonni har'a waraanni Oromiyaa keessatti loluu hin qabu, Oromiyaa keessatti uummatatu dhumaa, uummatatu maal ta'a, waraanni sirrii miti, waraanni harka kennatee galma Minilikitti galeetoo suuraa Minilikaa daawwatu santu nuuf bilisummaadha, santu nuuf ifaa, santu dukkana keessaa nu baasaa jira. Dukkana keessaa baanee ifatti baanee nuti amma bilisoomne irraa warroonni jettanii too amma ololaa jirta waraana irratti. Waraana fuutanii gandatti galchaa, waraana fuutanii nam tokko jalatti galchaa jirtan. Dhaggeeffadhu. Rammoo waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa galee, hoogganni Oromiyaa keessa galee hoogganeetoo lolee lolchiisaa jiru, kufee guyyaadhaan kufaa jiru osoo jiru waraanni nun barbaachisu bilisoomne bilisummaa arganneerra, ifa arganneerra. Waraanni Oromiyaa keessa bahuu qaba, Oromiyaa keessa baduu qaba. Yoo Oromiyaa keessa bade Oromiyaan nagaa taati, uummanni nagaa ta'a jettee too har'as deebitee faallaa kanaan dura waraana fuuldura dhaabbachaa turte, qabsoo fuuldura dhaabbachaa turte hammas deebitee Oromiyaa keessa immoo hoogganni maal godhaa jettee waraana fuutee gandaan qooddee nama dhuunfaatii, nama waraanni kan nama dhuunfaatii jettee akkuma kanaan dura waraanni kan Daawud jettee too haasaa jirtu. Ammoo waraanni kan maroo qofa malee, kan naannoo tokkoo qofa malee jettee ololaa jirtaa jechuudha. Saniif olola kanarraa os qofattee sammuu kee nagaa gootee osoo manuma kee jiraatte, osoo of jiraachifte, mee ofumayyuu jiraachise. Waa'ee waraanaa yookiin waa'ee uummata Oromoo
xiinxaluun dura uummata Oromoo deebitee too qabsoo akka qabsoon hin godhamne waraanni akka qabsoon godhe waraanni akka gandaan wal qoodu gochuun dura ofii keetiif ofuma mataa keetiif mee dursiiti of xiinxalii maal keessa akka turte maal jechaa akka turtee fi har'a immoo maal jechaa akka jirtu mee ofumatti deebi'iiti ofuma waliin sammuudhuma kee mee deebi'iiti xiinxalii jechuudha. Saniif waraanni har'as kaleessas waraanuma bilisummaa Oromoo hoboodhuma habaa'ooti jechuudha. Waraana habaa'oo hobooti jechuudha. Kaleessas kan jiru Eektiraas jiraate Oromiyaa keessas jiraate kaleessas kan Eektiraa jiru har'as kan Oromiyaa keessa jiru tokkuma jechuudha. Jeeraaf seerrisaa tokkuma qabsoosaas tokkuma dhaloonni walirraa fuudhee qabsoo geggeessaa jira. Qabsoon itti fufte haga galma qabsoon Oromoo galma haga gaaffiin Oromoo deebi'utti abbaan barbaade galee hoogganni meeqa galee hoogganni meeqatu galaa ture bar Abdataa Baatiree Geechoo Bukuraafaa bar qabsoo waraana meeqa fuudhanii galaa turan bar waraana kumaatama lakkaawwamu fuudhanii galaa turanii jechuudha. Qabsoon dhaabate hin dhaabanne dhaloota irraa fuudhee itti fufu isaan eessa jiru har'a bakka buuteen isaanii jiru har'a Abdataa Baatiree fa'aa bakka jiran kibbarraan kan galan Geechoo Bukuraafaa waraana kutanii kibbarraan kan galan waraanni walitti deebi'ee kibbatti waraanni walitti deebi'ee wal rukutaa ture jechuudha. Waraanni meeshaa gurguddaa walaree wal rukutaa ture jechuudha. Garuu nagaan bu'ee nagaan hin buune jechuudha. Hin galani konkolaataan hin kennameef manni hin kennameef naannoo kanallee hooggana jedhanii Abdataa Baatiree fa'i ganda akka hoogganullee godhanii ganda akka bulchu bilisoomtee ganda kana bulchu jedhanii ganda kennaniifi hamma garanni bu'ee garanni jirullee hin beekamu jechuudha. Garuu qabsoon hin dhaaban. Saniif warroonni hamma galaa jiranis warroota rakkoo qabanii fi warroota ragaan miidiyaadhaan ragaa dubbachaa turan Haayiluu Gonfaa fa'aa hijaaraa turan Shimallis fa'aa waraana keessatti hijaaranii waraana wal nyaachisaa gandaan akka waraanni wal qoodu akka hooggana ganda sanii jedhanii hooggana irratti ololanii hoogganni Oromiyaa keessaa hoogganu qabsoo finiintee waan jirtuuf hooggana irratti akka ololamu akka waraanni hooggana saniin hajajamee too dhufee waraana jiddu galeessaa rukutee ajjeesee fannisee maal jedhame irratti ololamu kan godhe Haayiluu Gonfaa fa'ii jechuudha. Kan ragaan lafa godhu kan addunyaan beeku kan miidiyaan adda addaa miidiyaatti ba'anii too galateeffatan kuni maaliifii sammuutti si dhaga'amuu dide balu du'ee fiigaan du'ee maaltu du'ee fannifamee isa jettu diraamaa diinni sirratti hojjechaa jiru diraamaa sirni Minilik diraamaa sirni Abashaa diraamaa sirni Itoophiyaa jedhamtu sirratti hojjechaa jirtu maa dammaquu dadhabdee ifaan ifa hoositti maa jiru waraana ajjeesee waraana fannisee itti shubbisaa ture waraana Haayiluu Gonfaa fa'aa Ooppidoon ijaartee mootummaan gabroonfattuun kun ijaartee Ooppidoon Oromoon bilisoome jettu kun ijaartee waraana dhiyaarraa dhufe fakkeessitee dhaggeeffadhu gurra keetiin dhaggeeffadhu inni naannummaan sammuu kee keessatti naannummaan daraaree too of rakkisaa jirtuu fi ololaan baatee too sammuudhuma kee rakkifta malee inni qabsoon hin dhaabatu olola keetiin dhaggeeffadhu fiigaa fa'aa kan ajjeesee kan lola banee waraana jiddu galeessa irratti lola banee too kan ajjeesee fannisee itti shubbise jettee too Photoshopii hojjetanii too gadhiisan waraanatu dhiyaarraa dhufee too hooggana dhiyaatu akkas godhee jettee too ololaa jirtu olola diinaa olola Shimallis fa'aa lafa godhan olola Haayiluu Gonfaa fa'aa hojjetanii too lafa godhan fudhattee akka waan bilisoomtetti akka waan Oromoon wal fixaa jiruutti sammuu kee keessatti deddeebi'ee too si rakkisaa ciisa si dhoowwaa jiru. Diina kana kan hojjete diina Oromoof kan hojjete mootummaa gabroonfataa mootummaa sirna Minilik fuudhee suuraa Minilik boraafatee ciisee Oromoon bilisoome jedhudha. Waraana irratti keessatti ijaarramee waraanatti dhukaasa banee ijoollee qaqqaalii qabsoodhaaf gadi ba'an ajjeesanii erga ajjeesaniin booda fannisanii itti deebi'anii shubbisaa turan
waraana mootummaan wiigii itti godhee waraana marroon erge fakkeessee gandaan Oromoo warra kuchiisuuf Maccaaf Tuulamaan Oromoo warra kuchiisuuf jiddugaleessaaf dhiya jiddugaleessaaf baa warra kuchiisuudhaaf kutaadhaan Oromoo warra kuchiisuuf waan itti yaadamee waan pilaaniin itti yaadamee too hojjetamaa turedha jechuudha. Kuni siifaa galu siif hin galu taanaan immoo ciifteetuma ololaatuma dhibamtee sammuu keetiin dhibamaatuma duuta malee wanta qabsoo fuulduratti deebiftu hin jiru jechuudha. Uummatatu dhumaa jedha. Uummanni gaaga'amuu danda'a qabsoon. Uummanni bar miliyoona 70 jettee taasaa jirta bar. Uummanni Oromoo miliyoona 70 jette. Miliyoona 60 jettee ololaa jirta bar. Baay'ina Oromoo ibsaa jirta bar. Baay'ina Oromoo kanu yoo Oromoon hin bilisoomne gabrummaa jalatti kufee ta'u yoo sirna Minilikiin masaraa Minilik du'aa reeffa Minilik hojjisiisee suuraa isaa dhaqee too daawwatee akkas baga akkas nu goote baga harma nu murte baga harka nu murte jedhee too kan galateeffatu yoo ta'e Oromoon bilisummaa isaa isa kami? Isa kami bilisummaan ati natti haasoftume? Isa kami mee bilisummaan ati fiddee? Uummata hidhamaa jiru, uummata du'aa jiru, uummata mana hidhaa keessatti laamsha'ee caccabee too hidhaadhaa gaafa ullee mana yaalaa dhabee rakkachaa jiru. Uummata dhumne mootummaan nu jeesaa jira, mootummaan faannoo nurratti ijaaree nu fixaa jira jedhee uummata miidiyaatti bahee too dubbachaa jiru sitti dhaga'amuu dideet kan waraana adda bilisummaa Oromoo jaallan gadi ba'anii too siif jedhanii lubbuuyyuu siif kennanii argite qacarrii tokko malee miindaa tokko malee gadi bahee siifan du'a jedhee harkanii guyyaa qorra keessatti kottaa'ee siif qabsoo gochaa jiru fuuldura kan si dhaabu kuni isa faannoo ijaaree faannoo nutu ijaare faannoo nutu bakka barbaannetti ergachuu dandeenya Itoophiyaadhaaf lolu Itoophiyaadhaaf faannoo ijaarre siin jechaa jiru miidiyaatti gabbahee sitti dubbachaa jiru. Faannoo uummata Oromoo irratti ijaaranii uummata Oromoo waraan ficcisiisaa jiru kan dubbachuu si dhoowwee waraana siif jedhee gadi bahee irratti olola si oofsisu. Maalinni sammuu akkamiiti? Sammuu akkamii baattee too deemta? Sammuu kee deebi'iiti. Sammuu kiyya maal yaada jedhii deebi'iiti of yaadi. Waraanni kumni tokko galee kumni sadi galee kumni 10 waa galu waraanni. Waraanni galuu danda'a diinni irratti hojjechuu danda'a. Diinni irratti hojjetee hoogganni dirqamsiisee waraana galchuu danda'a. Galee immoo waraanni sun maal akka ta'u maal akka jechaa jiru har'a dhagaa jirra. Gara fuulduraattis immoo hin dhageessu. Hoogganni kun gara buutee isaa hin dhabda. Akkuma abdataa baatireefa ta'aa jechuudha. Hoogganni irra sanyii waraana galchee nagaan bu'ee Oromiyaatti nagaa Oromoon aga galman geenyetti aga qaabsoosaa galman geenyetti mee abbaan barbaade galee dhuunfadhaan qabsootti bahe dhuunfadhaan gale. Ati kaleessa qabsoon godha jettee baate har'a immoo lakki qabsoo dadhabeera jettee yoo galte mootummaa biratti immoo gaafa dhaqxu mootummaa si dirqamsiisa maal jedhee akkuma sanyii dheengadda jedhee jechuudha maal jedhe waan hin jirre waan kanaan dura godhamaa hin turre waan seenaa fi uumamumaan illee waan walitti hin dhufne haasa'ee jechuudha. Oromoon faannoodhaan qabsoo Oromoo miti Oromoo dhumti nafxanyaadhaan sirna nafxanyaatiin walii galuu hin danda'u. Qabsoon Oromoo immoo sirna nafxanyaa san balleessuuf waan deemaa jiruuf akkamitti faannoodhaan qabsoon Oromoo jaallan kaleessa gadi ba'an faannoodhaan walii galee faannoodhaan walii wannoo jedhan waan walitti hin dhufne jechuudha. Waan Shimallis fa'aa lafa godhanii kana haasa'i jedhanii itti kennan haasa'a dirqama haasa'uunsaa dirqama. Dirqameeti kan inni haasa'e maaliif lubbuu isaa itti of kenneera jaratti of kenneera sirna Minilikitti of kenneera masaraa Minilik daawwachaa ture. Takkaa hooggantoonni Oromoo qabsooftonni Oromoo takkaa warroonni dhugaaf falmaa turan takkaa masaraa Minilik seenanii suuraa Minilik hin daawwanne jechuudha. Bara masaraa Minilik suuraa Minilik Abiyyi hojjetee too masaraa mootummaa teechisee qabsooftootaa fi beektota Oromoo affeeru. Jawaar fa'aa
leencoo faa affeerramanii inni kaan gaafa dhaqee warroonni qabsoo gurgurate dhaqee too gaafa masaraa Minilik dhaqee too gaafa daawwatu isaan immoo eessa dhaqan? Waan Minilik Oromoo irratti hojjechaa ture arma muraa aannolee Arsii keessa deemaniif achi daawwachaa turanii jechuudha. Isa kanaa jechuudha. Argite beektonni Oromoo takkaa masaraa Minilik seenanii bilisoomne jedhanii masaraa Minilik seenanii takkaa Minilik daawwatanii tun beekanii jechuudha. Garuu waraanni kun sanyiin har'a dirqamee bakka isaan itti oofanitti oofamee jaalatee miti jaalatee ta'uu danda'a jaalatees dhiisuu maluu danda'a hin beekamu kun. Garuu masaraa san seenee masaraa Minilik waan uummanni Oromoo seenaadhaan qabu madaa uummanni Oromoo ofirraa qabaatee qabsoon achirraa kaatee dhuftee qabsoon as geesse kana osoo beekuu dirqamee dhaqee too daawwatee jechuudha. Waraanni kun jaalatee miti jechuudha. Saniif isa kana ati bilisoomne jettee asii shubbiftaa jechuudha. Asii sammuudhaan adooddee sammuusi adoodee asii shubbisaa jirtaa jechuudha. Saniif gandummaa uumuun ganda namni tokko yoo ganda san keessaa waa as baheetoo jedhe akka waan gandi Oromoon marti Oromoon ganda sanii marti jecha nam tokkoo san fudhateetoo deemaa jirutti illee warroonni oltan ni jirtu jechuudha. Ganda san akkasii gandi sun akkasii ganda sananii namuma ganda saniyyuu arguu hin barbaadu jettee ganda waliigala balaaleffattutu jira jechuudha. Argite inni kun waan gootonni keenya itti wareegaman maaliif sitti dhagahamuu dide warri lubbuun jiran illee akkaataa itti argite namni tokko ganda sanii yoo waa balleesse yookiin yoo dogoggora hojjete marroon yookiin fakkaattiin isaa yookiin deeggaraan marroo ganda tokko Wallagga keessaa yoo as ba'eetoo waa'ee Oromoo arrabse yookiin Oromoo Harargee Oromoo Arsii arrabse yookiin Oromoo jiddu galeessaa arrabsee waan tokko jedhe akka waan Wallaggi hundi waan san qabuu yaada san qabuu itti fudhattee warroota gandaan waraanallee fuudhee ganda sanitti galchee gandaan ololuu fi mirga diinaa ta'ee gara diinaa ta'ee uummata kana adda baaseetoo ololaa jiruu fi irratti haasa'aa jirutu jira jechuudha. Isa kanaaf mee qabsooftota warroota qabsoo kanarratti gandummaa balleessuudhaaf argite amantii wal qooduuf gandummaa wal qooduu balleessuudhaaf itti wareegaman yoollee dhaga'uu yoollee seenaa isaallee seenaa achii dhuftee sanillee yoo dhaga'uu baattellee warra lubbuun jiru mee beektota keenya mee doktoroota keenya warroota lubbuudhaan jiran mee waan isaan jedhan mee dhaggeeffadhu mee waan isaan jedhanii uummataaf dabarsan mee Profeesar Muhammad Hassan mee dhaggeeffadhu kinoo mee waan inni dabarsaa jiru dhaggeeffadhu. Yoo konfliktiin nu jidduutti dhalatte yoo hin awwaata akka balleesse Muhammad Hassanii balleesse ja'anii anuma singil inni nama islaamaati islaamaa balleesse warra hararii balleesse wanni akkasiisan avoid godhuu nurra jira. Yoo namni tokko namni kiristaanaa Wallagga taatu shawaa taatu bakka birarraa waa godhe abaluutu kana godhe malee warra shawaatu kana godha. Yoo namni tokko Arsiirraa waa takka godhe nama abaluutu kana godhe malee laal tana maaliifin isinit dhaammadha seetan diinni keenya ummanni keenya akka addaan faca'uu barbaadan. Addaan facaasuun cufarraahu badduun karaa lama rijinaal karaa rijinitti namni yoo addaan faca'e rilijinitti addaan faca'u. Gana amata 100 gizeen namarraa fitti gartee meeshaa diinaa akkan taane rabbii ja'a yoo namallee walloltan yoo aarallee qabaatan dhaaballee hayyuu ordof beekaa ordof beekaa kee hin tuffatin konfliktii ummataan godhina rabbii ja'a waa sii buusa argite qabsoo kee hin tuffatin jaallan dirree jiran hin tuffatin argite naannummaa hin ololin
Uummanni tokko, uummanni Oromoo tokko tokkummaa irratti xiyyaafadhu. Olola akkasii keessaa bahi. Mirga diinaa hin ta'in. Diinni adda nu baasee akkuma kanaan dura achii dhufteen sirni nafxanyaa achii dhufteen uummata Oromoo gosaan qoodee gandaan qoodee fixaa ture sun hammas OPDO'n Arcaatuun wayyaanee kun akkasumatti addaan nu qoodee waa'ee Wallaggi yoo dhumate maal sin galche, Arsii maal galche, Harargee maal galche jechaa turte jechuudha. Harargeen yoo beela'e Wallagga maaltu galche, Jiddugaleessa maaltu galche jechaa turte jechuudha biltsiginnaan. Saniifuu inni kun yaanni kun jechuun laal adda qoodee rukutuu jechuudha. Adda qoodee rukutuu maal sin galche? Wallaggi Buraayyuun kan keenya, Finfinneen kan keenya maal jedha, maal isa galche waa'ee Finfinnee, Arsii maal isa galche waa'ee Finfinnee jechaa turte jechuudha biltsiginnaa Arcaatu wayyaanee. Ijaarsi wayyaanee OPDO'n as dhiyoo kun. Inni kun maasii galuu dide. Adda qooddee waraanas akkanumatti adda qooddee waraana irratti ijaartee adda qooddee waraana jiddu galeessaa ijaartee akka waraanni wal balaaleffatu, akka hoogganni wal balaaleffatu adda qooddee rukutaa turte jechuudha. Adda qooddee qabsooftota, hooggantoota, jaallan qaqqaalii rukuttee kan akka jaalfiigaa rukuttee argite erga rukutteen booda fanniftee akka waan waraanni Wallaggaa irraa dhufee uummanni Wallaggaa yookiin waraanni Wallaggaa dhalataa Wallaggaatti qabsaa'ee dirree galee leenji'ee waraanni achii dhufee too waraana jiddu galeessaa rukutu, waraana jiddu galeessaa sanyiifaa fixu akkas gootee dhiyeessitee ololchiisaa turte jechuudha. Isin kana qabattaniin waan diinni nurratti hojjete dammaquu dadhabdee kana qabattee too ololaa jirtaa jechuudha. Naannummaadhaan ololaa jirtaa jechuudha. Saniif kana akkasitti sammuu keeti mee akkaataa itti seenaa Oromoon ittiin cabaa dhufe mee maaliin akka Oromoon cabaa dhufe akkaataa itti Oromoo cabsaa turan akkaataa itti abbootii gadaa bitanii soddummaa itti heerumsiisanii irraa fuudhanii soddaa ta'anii ittiin Oromoo cabsaa turan, Oromoodhaan rukutaa turan, Oromoodhaan ololchiisaa turanii jechuudha. Akkuma hamma har'a hojjetamaa jiru kanaa jechuudha. Oromoon akkaataa ittiin cabe seenaa duuba deebi'iitii dubbisi. Seenaa duuba deebi'iitii nagaan maal akka fakkaatu, hiikni nagaa maal akka ta'e kanaan duras siif himeera. Hiikni nagaa maal akka ta'e duubatti deebi'iitii. Of xiinxalii jechuudha. Sammuu kee xiinxalii jechuudha. Duubatti deebi'i seenaa dubbisi, seenaa baradhu, hayyoota hordofi, hayyoota akkanatti haasa'an kana hordofii jechuudha. Hayyoota irraa waa baradhu, kitaaba isaan barreessanii qabsoodhaaf Oromoodhaaf dhalootaaf lafa godhan dubbisii jechuudha. Argite akkasitti qabsoo fuuldura dhaabbattee wantati bu'aa fiddu, wantati Oromoodhaaf buuftu, nagaa ati fiddu hin jiru jechuudha. Masaraa Minilik seentee daawwattee qawwee lafa gootee nafxanyaatti qawwee kennitee sirna faannootti qawwee kennitee faannoodhaaf qawwee kennaa bilisoome jechuun hin danda'amu jechuudha. Akkuma ati bilisoome jettee too shubbiftu kana akka ati hin bilisoomne gabrummaa keessa jirta jennee nuti dirqamaan akkuma si galchanii bilisoomte jedhanii dirqamaan si fudhachiisan kana qabsooftonni bilisummaa Oromoo waraanni abaa'oo hoboo waraanni bilisummaa Oromoos akkamitti akkuma si gabroomsanii dirqamaan si gabroomsan kana dirqamaan bilisummaa si fudhachiisaa jechuudha. Dirqamaan bilisummaa fudhatta. Akkuma dirqamaan gabrummaa fudhattee gabrummaan bilisummaa sitti fakkaate kana bilisummaanis akkasumatti si dirqamsiifnee bilisummaa si fudhachiifnaa jechuudha. Inni gabrummaa bilisummaadha jettee too fudhatte